harreen dhugduuti isimaan jiraannaa nullee maal bidirii. Yeroo baay'ee hawaasa keenya kabaaleetii fi kaarsii keessatti ni hammaata jedhamee haasa'ama. Abboo qaalichi tokkollee qaalicha sanillee hajaa biraa qaba. Qaalicha san mee dawwaluu fi qaba. Hello. Hello Akkam nagama. Hello akkam. nagaa qabdani akkam jirtan? Nagaa. Jirtu? Fayya alhamdulillah. nagaa alhamdulillah. Galata rabbi afuun nugee. Eenna bo simbeyne ba. Nambeyne? Ana Hamzaadha. Telafeeti Hamziya. Bara Hamziya akkam nagaa qabdaa jirta Hamziya. Silkii kiyya qabdani. Eduma waa'ee kee haasofna Hamziya. Nagaa qabda Hamzuutiya. Akkam nagaa qabdani? Nagaa hami. Jirtani? Fayya. Jirra alhamdulillah. Maarree sanarra nuti nu yaadatte Hamzu. Maal hajaa wayii isin biraa qaba hajaa san mee akkam naa gootan? Hajaantami. Eenyu ati sila? Hamzaadha isinin jedha Hamzaadha nambeyne agamma? Ani Hamziyyaadhaan jette see maali si beekare Hamziyyaa si see abara buletti ashuu? Sila sagalee madhiiraatii fi durbaallee hojjaan hin beeytanii ree isin dulloomtan. Maal jechuun ati afummaa awwasitu balleessa kan Hamziyyaadhaan jenne abbooti. Lakki Hamzaadha isinin jedhe bara. Lakki abboo dhiisi waan hin taane dubbate Hamziyyaadha jette maa ragaa qaba. Kun ijoolleen bira itti nagarti. Dhiifama. Maal dhiifamni kan gaafate amma maal barbaadde eenyu ati eenyu. Hamzaadha isinin jedhe bara Hamzaadha. Hamza akkam Hamza. Nagaa alhamdulillah isin akkami? Hamza akkam ijoollee warri barti gantii marti nagaa. Ganti marruu nagaya. Nagaya isin akkami? Nagaa alhamdulillah galata rabbii fayyaa malee. Nagaa alhamdulillah baga jiraate Hamza akkami ree? Min baga waliinuu jiraanne dhimma saniif isinii dawwale. Dhimmi kami? Dhimma isin biraa qabu san dhimma konkolaataa wayii naalaala isiniin jedhe sani. Dogongorteerta. Eenyunni makiina naalaala isiniin jedhee ture na yaadanne agammaatitti. Makiina laale ammas yaadadhe makiina laale makiinaan jibrii kana nyaata jibrii kana jalatti mara makiinaan ofii waan makiinaatti nafni ajaa'ibatti hodhaa beektaa makiinaan laal ka uffata kana uffata haala ajaa'ibaa ta'een si hodha makiinaatti nafni makiinaa na bira fidde ijoolleen si bita. Akkasi makiinaan waan jibrii nyaatuu malee waan gara biraatti nafni makiinaan ajaa'ibatti hodha. Sila nama biraatti dawwale moo sila ammallee nan beeyne isin bara makiinaa isiniin jedhe makiinaa amma gaafa torbee tara keessa miliyeena 2.5 argaman akkas jedhi ka Hamza sidde gongore bara makiinaa ka hodhaa si'a bara kama hodhaa kanatti haasaa harta si'a ada makiinaan ka makaani guddichuma kama ispaaltirra deemu. Isuma eenyu isin? Isin jetture makiinaa ka lafarra deemu jetture makiinaa gurbaa wayittu bar kammaan akka keetii makiinaa hodhaa naabiti naan jedhe waan san makiinaan jibrii nyaataaf siin jedhaa jira barani Hamzaa kiyya akkamaati fi nagaa wallahi alhamdulillah amma makiinaa argee beeyta hello ndagaa ati qoy ati eenyunni siyyuu beene yoani ati eenyunni sin beene bakka ammallee taana sila jaarsin dillee hello isin isinuu eenyu kana yaadi madaka kadiri ali Yusuf Ahmed Jamali Hasan Saresi nyaat eenyu jetta garagalii deebitee natti dawwaltee garagalii mataa miila hooqaan goota. Lakkoofsi keessan dhumti 40 miti dhumti lakkoofsi kee dhuman qabuyyu teeleen akkasitti naa kennu kan dhuma wayitu hin qabu lakkoofsi kee. Maal godhata kun badaa isaa rabbi kana maan natti fiti amma maal jetta mee sobbuna dhugin nutti bahe kun silki. Maal isumaa miti ree kun lakkoofsi. Hello. Indagaa maal jette mee amma? Gaayisa idoodhaa miisin. Amma dhageetta. Jaalattee jibbitee dogongorteerta hagam wanni biraan jiru. Mee qoyaa isinii deebisa. Maal godhata kun bakka baratte deeffadhu. Maal godhata kun togoggo. Daafi boo gaayisa idoon hin jedhaa.
Anaa si jalaa kaasitti of xiqqeesse. Kaasaa. Abboo si lamaanattuma si dhabe. Hello. Abbaa maal jetta? Sila nan beekne dhufiifuu sila makiinaa bareete isinii arge waan tiraanspoortii jettanii birrii 10,000 irraa fuutanii bara hin dagattanii. Si beeke amma si beeke akkam la beeke si adda bara ijoolleen natti taphata akkam. Nagaa qaba sila akkamitti na dagattan kan Baga jiraatte baga jiraa si beeke amma baga jiraatte akkamitti 10,000 irraa fudhuu yaadadha. Baga yaadattan kan amma kun sirrii jirtanii. Amma yaadadhe godha akkamitti nagaa qabdaniimi. Waan saniif dawwalte? Waan saniif isinii dawwalee makiinaa bareeda mee yoom dhuftire yoom laalla. An qoy kana dhibe. Eenyu jettee dawwalte yatumma ate eenyu jettee dawwalte. Me? Eenyu jettee dawwalte ati? Halo. Ana aloo miti aloollee naan jedhanii maqaan dogongorte ati eenyu jettee dawwalte siyyuu hin beekne obboleessa kiyya ila walaa dhageen siyyuu hin beekne natti hin dawwalne daraa seera. Sila sheessa idoodhaa miisin. Sheessa idoon ture eega kunoo gara jalaa kanaan tarre sheessa idoon biyya keessaan jiru. Tarre sheessa idoon kaatiyettu naa galee sheessa idoon taree baraasi. Qaallichi naa achi barabbare. Lammatan dawwaliin bilbila kanarratti. Bilbilaam. Itti adeemsi. Sila jala kaakkamii irratti fide sila. Hello waan isiniin jedhu amma. Abboo dhageetta? Dubbii as qallaalii. Ayyee. Birrii yoo fiddanii yookaan nammootiyyuu. Ila. Ani qafoo akka keessanii kanaa miti kasobamee gizee mara namni na nyaatu. Adda akka arrabaa kana si godhaayyuu. Ila amma dhageetta? In dhagaya. Dhageetta waan gufuu kana. Amma takkittiif laal warri seeraallee haa dhaga'u. Kun abbaan gishuufaa takkitti ibitti amalakkata minishaa ganda keessa jiru guutuu isaatti himee warra seeraatti illee amalakkata. Ammarraa bilbila kanatti yoo kata waltu taate manni kee akka marfamee quba qabaadha. Ammarraa silkii kanarratti hin dawwaliin. Kaballeesse isini malee anaa miti. Abboon irraa dhiisi bakka amma. Warra jaarsotaallee warra qabalee illee warra minishaa. Amma ayile dhageetta amaariffaa si arrabsu. Amma isin jettan kana aana torkaa qaba. Gara barbaadde ofuu danda'a dhageettanii. Amma amaariffaan si arrabsu. Eega amaariffaan Gondaraam alam ganaam lammata silkii kanarratti dawwaliin zagadoo maal gorata kuni ximbaaxaam. Akkanaayyuu. Waan baasii cufti warratti jaarsu biri. Sila ammallee bilbilee. Halo sila maaliif namarra cuftan ani birritti isin gaafataa jira malee teessanii miti. Ila abbaa kiyya ila naariin zanni illee godhin zanni illee baroo. Maali zanni waan. Lakki ila waan gootu ila waan gootu. Isin nama guddaami? Guddaa. Maaliif namarra cuftan? Dheeraa nama guddaadha. Kunoo sami dheeriin nama jettamu hojjaa jettanii waan biraa kana fakkaadha. Maal seete? Ila qodaalee naar kan ta'in kaa ila qodaa saamsaan badin ta'in lafee kiyya ila qodaalee waliin goonu ila waan gootu. Ati amma mee amma ila na dhagahame amma waan gootu. Mee abbaa kee haga torbaanatti miti minaalbaate irratti naa galte. Isin himi. Innatti himi mee kanuma rakkitti innatti mirratti algoodha. Ayyee. Kabajaa fi teessuma abbatuuf jalatti eega har'a. Tees biraachoo irra jira teessoo kennurraa dhisi biraachoo irra jira. Gaafa isinitti himi ammoo hin saalfatina. Himi mee amma samarratti galfadha. Ayyee. Hamzaa Kadir Jamaal. Areeri. Hasan. Bachoo. Bakaroo. Hasan Bachooti wadi ganda ijoollee namichi ganda keenya nama. Uummata du'e nutti lakkaa'arte dhamma. Amma waan gootu uummanni kasuu ta'ee dhikaasu rabbi isaanii araaramu. Amma waan gootu amma reefsi wanni amma na beeytanii. Na beeytanii. Ila na dhagaartaami haloo. Amma laal jaalattee jibbitee abbaa torbanatti lakkooyte 70 lakkooyte. Simbeen. Ani warra Aliyyi Cirriiti. Simbeen. Warra Aliyyi Cirriiti warra. Obboleessoo. Ayiroopilaanii xayyaara achirraa buuse saninu. Xayyaara miti simbirreellee buuseedha. Simbeen amma waan gootu simbeen. Warra dhoombirii buuse saninu. Lammata bilbila kanarratti illee bilbiliin bilbila kanarratti illee ammallee deebi'eetiin. Isinii godha kaa isinii godha. Simbeen. Homa fitte sani homa kudhanii lafatti nyaatta. Ayyee. Ayyee.